Kenna tajaajilaa si'ataa saffisaa qaqqabamaa taasisuuf sirni dijitaalaa murteessaa ta'uun ibsame. Abbaa taayitaa koonistiraakshini Moosaajii Furtuu jedhamu misoomsuun hojiidhaaf banaa taasise. Teekinooloojiin kun eeggattummaa fi karaa sassaabdummaa malee tajaajila waraqaa irraa bilisaa hojiirra oolchuu akka danda'amu Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa koonistiraakshini Oromiyaa Injiinar Naatnaa'el Geeta'uun ibsan. Injiinar Naatnaa'el akka dubbatanitti Moosaajiin misoome kun sirna dijitaalaa lafa qabsiisuun tajaajila koonistiraakshini akka naannootti jiru kan milkeessuu fi teekinooloojii hunda galeessa rakkoo piroojektootaa furuudha jedhan. Siistama diriirsinee jirra. Siistamni kun abbaa taayitaatiin diriiree malee itti fayyadamummaan isaa hunda keenyaaf jechuudha. Hunda galeessadha. Siistamni koonistiraakshini indastiriin bakka hundumaatti firaagment kan ta'edha. Koontiraaktara jira, konsultaantiin keessa hirmaata, kilaayantiin jira. Stakeholderiin baay'eetu involve godha jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii tokko irratti yoo dhufe hundumtu sana irratti hin hoogganaa yoo ta'e waan baay'eedhaaf nu gargaara. Tokkoffaa tajaajila nuyi kenninu siistamaan kennuu dandeenya akka abbaa taayitaa koonistiraakshiniitti jechuudha. Siistamni kun fayyadama guddaa qaba. Akkuma sila jedhame koonistiraakshiniin parsantii 20 ol GDPdhaaf kontribuutiin godha. Bajata fayyadamuudhaanis harka olaanaa kan qabu koonistiraakshiniidha. Waan kana sirriitti yoo itti fayyadamne haala ittiin to'annu haala ittiin fooyyessu yoo diriirsine koonistiraakshinicha duwwaa guddisuun duwwaatu hin ta'in tajaajila uummanni keenya argatu kwaalitii kan qabu tajaajila yeroodhaan kan uummataaf qaqqabu gochuu dandeenya. Kanaaf gumaacha hunda keenya yoo itti dabalame siistamni kun hin milkaa'a. Abbaa taayitaa koonistiraakshini Oromiyaatti Daayirektarri misooma ogeeyyii fi maashinarii ijaarsaa obbo Nagaash Qurundee gama isaaniitiin akka dubbatanitti kaayyoon hundeeffama furtuu hojmaata manichaa fooyyessuuf jedhan. Kaayyoon itti furtuun kun itti hundeeffame yookaanis immoo hojiirra oole inni guddaansaa hojmaata mana kana keessatti gaggeeffamu yookaan akka abbaa taayitaa koonistiraakshiniitti gaggeeffamu ammayyeessuuf yeroo jennu hojmaata kanaan dura ture tuttuqqaa namaatiin ture gara dijitaalaayiziitti geeddaruudhaaf hojiin kun kanarra oole. Kun yeroo hojiirra oolummoo tokko hojii maamila deddeebisuu irraatii nama hambisaa akkasumas immoo hojii keenya karaa qulqullina qabuun akka hojjetamu ni taasisa. Kanaaf abbaan dhimmaallee mana isaa taa'ee yeroo barbaadetti sa'aatii barbaadetti siistama kanarratti waan barbaade tajaajila nurraa barbaade hundumaa erguudhaan mana isaa taa'ee tajaajilamuu sadarkaa danda'utti kan geessisuu fi tuttuqqaa namaarraallee kan bilisa taasisuu fi hojicha karaa qulqullinaa fi saffisa qabuun akka hojjetamu taasisuudhaaf jechuudha. Ogeessi misooma dhaabbilee koonistiraakshini Injiinar Asfaw Salamoon gama isaaniitiin Moosaajiin kun yeroo fi dadhabbii hambisuun tajaajila si'ataa qulqulluu kennuuf gargaara jedhan. Onlaayiniidhaan abbaan dhimmaa abbootiin piroojeektii tajaajila akka argataniif siistama dandeessisuutu hojiirratti oolee jira jechuudha. Siistamni kun pilaatfoormiidha. Iddoodha. Iddoo tajaajilli industirii koonistiraakshini kana keessatti akka naannootti ittiin kennamuudha. Tajaajilli abbaan taayitaa kennu tokkoffaa onlaayin ta'eera. Waraqaa malee ta'eera. Kanaan dura namni qaamaan biiroo dhufuudhaan iddoo garagararraa kiloomeetira 700-500 irraa namni baasii garagaraa baasee yeroo isaa gubeetti qaamaan as argameeti tajaajila argateeti kan deebi'aa ture. Amma garuu idduma jiruurraa Booranas haa ta'u Baalees haa ta'u everywhere connection internetiin jira taanaan mobaayilii isaatiin taabileetii isaatiin laaptooppii irraa deskitooppii irraa iddoo barbaadetti sa'aatii 24 guyyaa ayyaana guyyaa sanbata otoo hin jedhin galgala guyyaa ta'uu danda'a sa'aatii barbaadetti tajaajila kana gaafachuu argachuu danda'a jechuudha abbaan dhimmaa.